Ministeerri muummee Abiyyi fi kaan achi turan gaaffiin keenya sirrii akka ta'e hubataniiru. Dhimma kanarratti bal'inaan boruu ni ibsina. ተገንዝበዋል እንዳልኩት ስለዚህ ጉዳይ ነገ በሰፊው እንገልጻለን. Dhimkan irratti gammootummaa Itoophiyaan wanti jedhame hin jiru. Gamkaanin barsiisa Diyaaqoon Daani'el Caalaa Abuune Sawayiroos faan ministeer muummee Abiy Ahmad waliin mari'ataa akka jiran him. Dabalataan hiriir sanbata haaquu ibsan. Qabxiin ijoonarra ibsarratti laatame guyyaa dhufu hiriira nageenya kan labsame irratti yookaan immoo kan dura ibsa baasnee turre irratti ummanni amma sadarkaa ammatti jiru kanatti rakkoo garagaraatiif muudamuudhaaf waan danda'uu fi rakkoon garagaraa akka isatti hin dhufnee fi yookaan immoo wanti garagaraa akka isan muudamnee fi ummataaf yaaduudhaan salaamawi salphii yookaan immoo hiriira nageenya kana akka hambisneedha. Yeroo barbaachisaa ta'etti garuu akkuma ammaa kana ummataaf akka ifa taasisnuudha. Tole guyyaarraa ministeerri muummee Abiy Ahmad dureewwan mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa wajjin marii akka gaggeessan dhageenyeerraa tarii Abuune Saawuroos fa'i hirmaataniiru. Eeyyanii hirmaatanii jiru hanga ammaatti achuma jiru. Abuune Maatiyaas wajjin dhaqanidha taammoo ministeerri muummee isaanii fi kan Abuune Maatiyaas qofaatti mariisisan. Egaa sa'aatii wal jala darbe natti fakkaata. Isaan dursaniiti kan ba'anii keenyamoo reefi dhaqanii kanaaf kaayyichi tokkuma ta'uus sa'aatii garagaraattiidha kan dhaqan. Maarra wanni ragaame ni beekamaa waan dhageessan waan odeeffattan qabdu marii sanarraa waan argattan. Ammatti wanti dhageenya hin jiru maaliif haga ammaattis mariirra waan jiraniif abboonni keenya wanta kana san yookaan kana wanti jedhamee murtaa'e tokko hin jiru. Gama mana kiristaanaa komiirra ka'aa jiru wal qabatee hiriira waamuudha kan ibsite gama duree Abuune Saawuroos hogganamuun hiriira akkamiidha waamtanii turtan jalqabaa? Hiriirri nuti waamne egaa Kiristaanonni Oromiyaa keessaa fi sabaaf sablammiin kam keessa iyyuu jiranii magaalaa guddoo Oromiyaatti walitti qabamuudhaan sagalee isaanii akka afaan isaaniitiin barachuu qaban akka haala naannoo isaaniitiin haala bartee naannoo isaaniitiin dubbiin waaqayyo isaaniif qaqqabe. Iskaanii cufamee akka banamuuf miidhama isaanii akka dhageessifataniif kan waamame. Bifa kanaan kan waamame. Tole otuu Abuune Saawuroos fa'i ministeera muummee Abiy wajjin mari'atanii waan ragaan osoo hin beekin duradha kan isin hiriirii kun akka hafuu kan ibsitanii maarraa ka'eeti? Egaa otoo isaan waamicha hin gaggeessini wanti kun kan yaadamee fi bataskaanni nagaati. Bataskaanni yaada yookaan fedha biyya lafaatiif kan dursa kennitu otoo hin taane kan barsiisuudhaaf yookaan immoo dhugaa kana baratee namni gara mootummaa waaqayyootti adeemu jedhamee kan yaadames ummatuma kana gara mootummaa waaqayyootti deebisuudhaaf waan yaadneef ummanni kun immoo sababbii kanaan lubbuun nama tokkootu maqaa sababbii Sinodoosii Oromiyaatii fi sabaaf sablammoota Oromiyaatiin sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran hundumaatiin lubbuun tokko lubbuun kiristaana tokkoyyuu akka bahu waan hin yaadamneef sababbii kanaatiif kan darbeedha jechuudha. Waldhabdeen man Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan dhalate torbaan sadiin dura dureewwan amantaa sadii Phaaphaasii muuduu erga ibsaniin booda mani Kiristaana yaa'ii ataatama taa'uun seeraan alaa ta'uu ibsitee ofirra dhorkite. Dureewwan Abuune Saawuroos hoogamanii fi Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota jedhamanii hundeessuun ibsan garuu murticha hin fudhanne ibsan. Torbaan muraasa darban dureewwan muuduu ibsan. Gamlixaa fi jiddugala Oromiyaa ramannee jedhanii geggeessuu ibsan. Waldur dhaabbannaa kan jidduu lubbuun lammiilee darbe. Namoonni reebamaniif hidhamaniis jiru. Mani Kiristaanaa immoo mootummaan dureewwan Abuune Saawuroos waliin dhaabbatee jechuun himate.